Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu han dhalatte haa guddatu han guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handule mirgaan haa galu. Dhageenyi keenya kan ulfinaa lafa jirtan maratti qilleensarraan isinaa ga'uu jenna. Akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo Simbirtuu kan Oromiyaa fi Yaambaa. Kunoo akkuma baallamannetti yeroo teenya eeggannee dhiyaannee jirra. Dura oduu isin dhageessisuun sagantaa teenya takka jennee eegallee qophii simboo fi imalaa itti aansina. Hanga xumuraatti nu waliin turaa jecha amma garuu oduu torbee kanaatiif qophaa'etti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessifna fa oduu isin dhageessisu an gammadaa baroodaatti jalqaba irratti maltootii qabu. Oromiyaa godina Harargee Bahaatti lammiileen Oromoo sadii ajjeefamuu fi lama madaa'uu liigiin mirga dhala namaa gaafa Afrikaa beeksise. Barataan Oromoo tokko yuunivarsiitii Jimmaarraa fuudhamee ajjeefame. Addi bilisummaa Oromoo poolisoota mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate. Atileetiin Oromoo biyya Ingiliz keessatti fiigicha mo'ate alaabaa ABO balaliise. Mootummaan Itoophiyaa godina Wallaggaa Qeellam Onaan Fillootti qonnaan bultoota Oromoo 80 qabeenya saamuun fide. Kanneen jaaman matootii oduuti amma oduu takkaan. Oromiyaa godina Harargee Bahaatti lammiileen Oromoo sadii ajjeefamuu fi lama madaa'uu liigiin mirga dhala namaa gaafa Afrikaa beeksise. Adoolessa 16 bara 2013 liigiin mirga dhala namaa gaafa Afrikaa akka hubachiisetti godina Harargee Bahaa konyaa gaara mul'ataa ganda kumbii bakka gaara waloo jaamutti ganama subii adoolessa 7 bara 2013 waraanni federaalaa liyyuu poolis jedhamu ganda weeraree tokkoffaa obbo Ibrahim Hennoo umrii 38 lammaffaa obbo Muhammad Musee umrii 26 sadaffaa obbo Muhammad Yusuf umrii 27 ajjeese obbo Nuruddin Ismailii fi obbo Ali Muhammad Madeessu ifa godhe. Kanneen madaawan hospitaala Hiwat Faanaatti wallaanamaa jiran. Jiraattonni gandaa marti weerartoota baqatanii waan godaananiif reeffi namoota sadeenii waraabessaan akka nyaatamu taasifame. Liigiin mirga dhala namaa gaafa Afrikaa mootummaan federaalaatii fi naannoo Oromiyaa nagaya lammiilee akka tiksan hokkarri walitti bu'iinsa daangaa Ogaadenii fi Oromiyaa akka xumura argatu Oromoonni ka'ee isaan irraa buqqa'an akka dacha'an akkasumas jaarmoonni mirga dhala namaa naannoo fi addunyaa mootummaan Itoophiyaa akka miidhaa lammiilee irratti raawwatamu dhaabu dhiibbaa akka irratti godhan yaamicha dabarse. Barataan Oromoo tokko yuunivarsiitii Jimmaarraa fuudhamee ajjeefame. Adoolessa 8 bara 2013 galgala mooraa yuunivarsiitii irraa barataa saayikooloojii bara lammaffaa kan ture Faasil Hussein Umar poolisootaan ukkaanfamee erga fuudhamee booda ajjeefamee qarqara lagaatti darbamu oduun achirraa argame ni mirkaneessa. Addi bilisummaa Oromoo poolisoota mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate. Godina Wallaggaa Bahaa Ona Limmuu Galiilaa ganda Harqummee jedhamutti adoolessa 11 bara 2013 waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa gaggeesseen poolisoota yeroo dheeraaf uummata Oromoo rakkisaa turan Daanyee Balaachoo fi Laggasaa Getaachoo jedhaman akka malee madaa'uu oduun addi bilisummaa Oromoo tamsaase ni addeessa. Atileetiin Oromoo biyya Ingiliz keessatti fiigicha mo'ate alaabaa adda bilisummaa Oromoo balaliise. Adoolessa 14 bara 2013 qophii fiigichaa magaalaa Leeds UK keessatti maqaa Run for All Leeds 10 kilometers jedhamee beekamu irratti atileetiin Oromoo beekamaan Guddinaa Dabalee jedhamu mo'atee seenaa atileetii keessatti yeroo duraatiif alaabaa adda bilisummaa Oromoo ol kaasee lulluun balachuu isaa ibsate. Atileetiin kun ilmaan Oromootiin baga gammaddan jedhuun dhaamsa isaa dabarfate. Ilmaan Oromoo biyyoota ambaa keessatti eenyummaa sabummaa Oromoo addunyatti agarsiisaa jiran. Dorgommii kubbaa miilaa biyyoota Afrikaa kibbaatti barana deemsifame irrattis sabboontoonni Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo addunyatti mul'isuun isaanii ni yaadatama.
mootummaan Itoophiyaa godina Wallaggaa onaan Fillootti qonnaan bultoota Oromoo 80 qabeenya saamuun hidhe. Godina Wallaggaa Qeellam onaan Filloo keessaa qonnaan bultoonni 80 miraasa isaaniirraa buqqaafamanii erga turaniin booda fincila uummataa qindeessisan jechuun yakkamanii adoolessa 10 bara 2013 mana hidhaan Fillootti darbamu oduun Kairoo ni addeessa. Waan ta'eefis qabeenyi lafa isaaniirra jiru mootummaadhaan barbadaawaa jira. Namoota hidhaman keessaa tokkoffaa Guutaa Abbabaa, lammaffaa Dassaalany Ittaanaa, sadaffaa Masarat Bintii, afuraffaa Warquu Tolinaa, shanaffaa Habtaamuu Tasfaayee, jahaffaa Biraanuu Dheeressaa, torbaffaa Naadoo Dheeressaa, saddeettaffaa Yoosef Sapheny, saglaffaa Abrahaam Kabaa, kurnaffaa Zaruu Roobaa, 11ffaa Hirphaasaa fi 12ffaa Qeenaa'uu kanneen jedhaman keessatti argaman. Biddaan qonnaan bultoota Oromoo Harargee Bahaatti jabaachaa dhufe. Harargee Bahaa Ono Haramaayaa Araddaa Boortee keessatti walgahii mootummaan geggeeffame irratti gaaffiileen qonnaan bulaan gaafataman mormii fi biddaan cimee dhufuun qondaalota mootummaa baareessuun dhagahame. Ji'a adoolessaa wayita qonnaan bultoonni hojiin muddamanitti barattoonni yuunivarsiitii irraa galan waa'ee abaawootii fi Kairoo isin barsiisanii isaan kana saaxilaa jechuun wayita gaafataman isin diina waliin humaa walitti hin qabnu jechuun yaada isaanii harkatti bisheessanii dachaasan. Isin lafa teenya murtanii maaliif miseensa keessaniif kennitan jedhanii muddanii qaban. Kanumaafuu gaaffilee tana siitu qindeesse jechuun qotee bulaa Oromoo Sheek Muhammad Abdul Jabbaar jedhamu mana hidhaa Harar keessatti ukkaamsanii rakkisaa jiraachuu oduun Kairoon tamsaase isa godhe. Mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitiif yakkee hidhuu itti fufe. Mootummoonni Itoophiyaa wal duraa duubaan dhufan qabsoo bilisummaa Oromoo dhaamsuuf Oromoota 60,000 hedduu hidhan dararan torchar godhanii qaamaa naaffisan. Yeroo ammaa obbo Dassee Alamuu kantiibaa magaalaa Sabbataa kan ture lammaffaa dargaggoo Nuuraddiin Ahmad miseensa abaa'ooti jechuun mi'eessoo irraa kan qabame, sadaffaa dargaggoo Baqqalaa Oljiraa abaa'ooti dabalamuuf deemte jechuun Moyyaalee irraa kan qabame mana hidhaa Maakalaawii keessatti isin abaa'oo jedhamuun miidhaan irra gahaa jiraachuu oduun Kairoo mirkaneesse. Dhaggeeffattoota keenya oduun saatanaaf qabannee hanganumaa qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Magale,
qophii bashannanaa tana keessatti aadaa, duudhaa, afoola, walaloo, mammaaksa, aartii fi waan biroo nama barsiisa fakkeenya ta'a jennetu keessummeeffama. Qophii tana keessatti wallistoota Oromoo isiniif afeeruu eegallee bubbullee jirra. Arraas keessummaa tokko qabna. Sirba aadaa fi warraaqsaa weellisuun beekama. Osloorraa keessummaa ta'ee nuufi isin waliin tura keessummaan keenya kun. Eenyu laata inni? Qophii simboo keessa jira. Kanatti aanee kutaan dura. Tole weellisaa Haayiluu kitaaba qophii bashannanaa yookaan qophii simbooratti baga nagaan dhuftee Haayiluu. Hayyee isinis galatoomaa gaa fulaana ni jirutti na barbaadanii sagantaa kanarratti akka hundummaan dhufe haala mijeessuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Tole weellisaa Haayiluu mee namoota si jaalatan baay'eetu jiru. Raadiyoo Simbirtuus dhaggeeffattoonnis inni dhaggeeffatu. Namatti jaalatanis haa ta'u dhaggeeffattoota raadiyoo Simbirtuudhaaf sirba kee jalqaba kan ittiin jalqaba sagalee kee uummata fuulduratti dhaabbatee sirbite yoo yaadatte isheedhaan nagaa nu gaafadhume. Egaa sirbinani jalqaba isteejii irratti bahee ittiin sirbee sirba aadaati. Sirbi sun Irroba imbubbisa sambalen ni sodo dararufi kalbi fute na ergi warre jarsa base na danufi kolole ya kolole ko warranalole ijara de bandura yo to ijara de bandura na edi ya kata yo ka du karaki rangurai na edi ya kata yo ka du karaki rangurai dabade na rojira dabade na mama na rojira na rada ya gara kana di barbadu fajirai na rada ya gara kana di barbadu fajirai Sirba kana eessattii fi yoom sirbite waan kana? Kana mana barumsaatti niin sirbaa tureeyyuu mana barumsaa keessaa ijoollee filatamni sirbinu waliin yeroo pereedii muuziqaa dhiyeessinu sirbaan ture. Achi booda manuma barumsaa keessatti immoo manni barumsaa sagantaa adda addaa yeroo qabu guyyaa maatii fa'ii sagantaan yeroo jiru elementarii barachaa otoo hin jiru taniin sirbaa. Achi booda aanaan keessa tureefillee bara isaa exactly yoo tan inni yaadachuu baadhee aanaa sanaafillee sirbeetiin hin jiraa siin jechuufin. Akkamitti ogummaan kun si keessaa bahuu danda'e? Tarii nama agarteetu fakkeenya godhatte moo tarii mana keessan keessa nama jira moo akkamitti galte gara ogummaa kanaatti gama ogummaa weellisuutti yaalu? Sirba nan jaaladha. Maalirraa ka'ee akkan jaaladhe garuu ani ofii kiyyaaf of deebi'eetaniin yeroo iddoo of gaafadha. Maalirraa ka'ee akkan jaaladhe beeku dhalootuma kiyyaan sirba nan jaalatan turani. Baadiyyaa nama baadiyyaati. Warri kiyya baadiyyaa turani. Anis baadiyyaatti dhaladhee guddadhe. Yeroo
horii tiksinu yeroo bobbaafnu yeroo qotiisa warra keenya gargaarru midhaan yeroo haramnu yeroo midhaan dhoofnu hin sirbina yeroo homaa gaaffiin qabu bakkuma arginetti sirbaa deemna achumaan fedhiin natti uumamee utuman sirbu egaa baadiyyaa keessatti yeroo sirbi jiru yeroo kunoo ximqata isa jedhan sanatu jira waa meeqatu jira yeroo occasionin sirbaa argamu hundumaanuma sirbina turre akkasumatti fedhiin kiyya guddataa dhufee sadarkaa kana qaqqabe. Haayiluun baadiyyaatti dhalte taanaan loon tiksitee midhaan haamtee aramaa haramtee jechuudha. Akka gaariitti horii tiksee loon tiksee bobbaasee galchee qotee aramee waa hundumaa nan beeka. Ijoollee faana warreebde beektaa? Maal egaa isa yoo dugda duubatti deebine warra warreebne fa'i amma sammuu kiyya keessatti dhufu yeroo hedduu bakka itti warreebne maran yaadadha. Mee sirba keessa jalqabaa yoon dogongoreen asirreessita isa jalqabaatti yaada kaaseetta keessa jalqabaa jechuu kooti. Kaaseettu kan albeelama kee jalqabaa irratti lattuu daariyaanii kan jedhutu qabda. Mee namoonni gariin sirbi kuni ufumaaf baasee isarra gaheeraa jedhu. Mee waa'ee lattuu maal na jetta waan nuun jedhiitii gadharuma irratti garuu ishuma nuu sirbita moo deebite? Dhugaa dhagaa amma gaaffiin kee kun booda dubbii akkanatti hin malee ani siifan hima waan isaati dubbii itti gaafatama. Dhugaadha waanumaan irra ga'ee anumarraa geenyaan inni sirbee naman jaalladhu nama biraatti heerumtee sababuma sanarraan ka'eetanin walaloo isaa barreessee yeedalootti baasee sirbee siin jechuun barbaada. Ergasii nama sana wal quunnamtee laata erga ati amma beekamtee weellisaa taatee magaalas galtee horiinis dhufee quunnamteetta nama sana ergasii wal agartanii maal waliin jettan? Qaamaan wal argineerra garuu guddaa waan taasifne hin jiru. Sababa sirba sanaatiin rakkinaa hedduutullee maatii gidduutti uumamee waa baay'ee sadarkaa baay'ee ga'ee ture. Egaa booda yeroodhuma isaa eeggatee sun isiin darbee kanaafin yoo ammallee akka haaraatti wanti sun deebi'ee sitti gaafatamu. Tole. Dhaggeeffattoonni keenyis kana nuu hubatu kun ogummaadha sirba waan ta'eef. Mee nu dhageessi mee Haayiluu irraa nu jedhe mee lattuu daariyaanii sana. Ayyee lattuu daariyaanii nagaan teertakaa niyyeessa taanaanii lattuu daariyaanii. Lattuu daariyaanii nagaan teertakaa niyyeessa taanaanii lattuu yeroo barannuyyuu lattuu waan natti dubbatte lattuu anna yaadadhakaa lattuu ati irraanfatte lattuu maaliyya lattuu koo lattuu maa kana taate lattuu kiyyotoon sin jedhu lattuu narraa jijjiiramte lattuu daariyaanii lattuu daariyaanii nagaan teertakaa niyyeessa taanaanii. Tole. Akkasi kunoo. Tole galatoomi wanti kun sitti qabata ta'e malee namoota hedduu tuttuquun ni mala jennee abdanna hawaasa keenya keessatti. Mee albeema meeqa qabda Haayiluu mayoonaattati? Ani albamii 6 qaba. Albeema 6 qabda sirboonni kee beekamoodha. Isa tokkottiin beekamu keessaa gara boodaatti deebina. Walaloo fi yeedaloon anuma keeti moo namarraa ni fudhatta moo akkami waansa? Gararra jiru ani ofumaan barreessaa ofumaan yeedaloollee itti uuma. Garuu namootarraayis nan fudhadha kiyya qofaa miti. Maaliifin namarraa yoo fudhattee hojjattee nama waliin mari'attee hojjattee caalatti waan bareeduuf muuziqaan kanaaf jecha namni aguma fedhillee dandeettii yoo qabaate nama waliin yoo hojjetan waan bareeduuf namootarraallee nin fudhadha kiyyallee namootaaf nan kenna.
Dhugaa sirboonni kee baay'een isaanii gara aadaatti dabsu yoo jedhame sirrii ta'a laata? Yeroo hedduu sirboota aadaatiin sirbuu jaalladha. Garuma sirboota aadaatti dabsu yookaan cillaaf qatu yoo jenne hin ta'a. Mee sirboota kana tokko irratti tarii kan jaalattu qabdaa laata? Yoo jaalatte lattuutii dhala jechuudha. Yoo jaalatte tokko nu affeertaa kan jaalattu isaa tokko sirboota kee keessaa. Nama warra taa'ee dhaggeeffatutu kanatu kana caala jedhee filata malee ani hundumti isaaniitu anaaf qixa ijuma tokko inni illee ilaala. Tole. Garuu sirba tokko si sirbuu nan danda'a. Kam keessaa akkan si sirbu yoo ka albaama keessa dhumaa kanarraa. Albama kiyya kadhumaarraa gaa sirba tokko siifan sirbaa. Tole. Sirbi kun manni kan rabbiiti seenaa galfadhu anfoon abbaa kiyya wallee sin gaafadhu wallee sin kadhadhu. Manni kan rabbiiti seenaa galfadhu anfoon abbaa kiyya wallee sin gaafadhu wallee sin kadhadhu. Kunan si danfisa dhugiitii taphadhu yommuu galuu jettu qabiina hammaadhu qabiina dhungadhu. Manni kan rabbiiti seenaa galfadhu anfoon abbaa kiyya wallee sin gaafadhu wallee sin kadhadhu. Kunan si danfisa dhugiitii taphadhu yommuu galuu jettu qabiina hammaadhu qabiina dhungadhu. Tole haayilu. Dhugaa waltajjiitti bahan yoo jiruuf jireenya hawaasummaa nama isaan quunnamu adda addaa ni qabu. Nama isaan jaalatu ni jira. Beekamummaa qabdu. Yaadannoo tokko mudata addaa kan ta'e yoomiyyuu sammuu keessaa kan hin banne yookaan kan hin irraanfanne qabdaa. Yeroo tokko lama qofa otoo hin ta'in wanti akkasii wanti si mudatu weellistoota kana waan hedduutu mudata. Ana kan na mudate keessaa wanta inni agaarraatti hin irraanfanne tokko muciyyoon tokko si jaalladhe naan jettee ani immoo hin jaallanne si jaalladhe naan jetti. Biyyatti bakka nuti sirbinutti otoo sirbuu hin eegaliin dhuftee har'a qorichan sii qotaa naan jette. Maal lagootaa jennaan yoon ani yeroo ati waltajjii irratti baatu fuula kee tatarsaasuu baadde na argitaa naan jettee na sodaachistee guyyaa sana sirbuu sodaadhee tan hin galee jechuudha. Finfinneettidha? Finfinnee hoteela Hawwii keessatti. Duuba akkamitti furame walabdeen kun? Duuba egaa anis akkasumatti didee itti fufee isiinillee yaaltee karaa hundumaanuu dadhabnaan na dhiiste. Isiinis akkasitti booda furmaata argate. Tole kan biraa waan qabda yoo jedhatte. Biraa waan hedduutu jira gaa achi yeroo hedduu hoteela Hawwiitti sagantaa qopheessina turre guyyaa tokko achi sagantaa keenya xumurree galgala galuudhaaf minibaasii tokkotti namnee ijoolleen sirbinu qofti minibaasii guunnee yeroo gara markaatootti deemaa jirru nama tokko qofatu namni biraa keessa jira. Ani kan si ajaa'ibu namicha sana cinaadhaan taa'ee warri kaan fuuldura maal ta'an anisuma cinaan taa'ee warri kaan hin taphatu hin haasa'u. Namichi kun afaan Oromootiin haasa'u. Namichi kun anumatti garagaleeti ምንድነው ዘመን ያወጣው ቋንቋ ወረረን እኮ ወንድሜ ምን ትለዋለህ አንጀቴ አንመት ገረገሌ ማል ጀቴ ጀናንን ይሄ ዘመን ያወጣው ቋንቋ ወረረን እኮ አታይም እንዴ በቃ መተንፈስም ማቃተን እኮ አንጀቴ አባንክ የተነፈሱ ጀላ በዱ ጀዴ ተኒን ከበላ ጋፈን ትጭፉን ያዳ ዳበባበሹ
okoda dhaabbatee mataa keessa dha'ee tarsaasee achi namni hundumtuu diddiitee namicha shofeeriin taaksichaa fi gargaaran isaa adaraa rabbii hin ajjeesinaa jedhanii booda nu kadhatanii isaan akkasitti namicha sana irraa buusanii nuti gara wantoo keenyaatti deebinee gallee jechuudha. Ati Oromoo ta'uu kee sin barreessiin kan nama biraatti fudhateera jechuudha. Ani Oromoo ta'uu kiyya hin beekne ani cal jedhee isaan haasawaa ture inni nama biraa naseeti yookaan Sidaama wayii naaseewu maal meegaan nama biraati jedhee Oromoo ta'uu kiyya hin hubanne ani cal jedheen taa'e yeroo isaan haasawanii ani haasawaa hin turre akkasitti booda namicha adaraa rabbii lubbuudhuma isaan ajjeesinaa jennaan taaksii keessaa harkifnee lafatti darbinee bira taaksiidhaan nuuf jenneen akkasitti deemne waa hedduutu nu mudate egaa sana baay'eetu jira. Qophii imalaa irraa keessatti kutaa lammaffaa marii dhaabbilee siyaasaa Oromoo lamaa waliin eegalleetu itti fufa. Tokkummaa humnoota bilisummaa Oromoo yookaan ulfoorraa obbo Raayyaa fi gurmuu qabsaa'otaa fi miseensa adda bilisummaa Oromoorraa Dr. Baqqalaa Gabramaariyaam haala yeroo irratti arraas nu waliin jiru. Amma garasumatti. Sinumarraan ka Obbo Raayyaa amma hanqina hoogganaa namoota Oromoo jiran kana ijaaranii akka inni bu'aa fiduu dandeessu irratti kana guuttachuudhaaf hammam socho'aa jira jaarmaan keessan? Ulfoon bara 2000 hoggaa ijaaramu karaa jaarmota 5 jaarraa dhaabbate
keessattuu akeeka guddaa godhatee kan ka'eef humnoonni kun hundumtuu ilaalcha tokko doo qabanu mooraa adda addaa keessatti yookiin immoo gola kophaatti ijaarratanii soso'uurra bakka tokkotti ijaaramanii humna ta'anii ofii erga humna ta'anii as gadi ba'aniin booda uummata isaanii irree godhanii soso'uu qabu kan jedhu kana akka hojii guddaa tokkotti itti fudhannee irratti bobba'aa turre yeroo dheeraadhaaf kan yeroo sinurraa fudhate hoo jiraate kana gochuurraan kan ka'e amma jaarmota baay'ee isaanii walitti dabaluudhaan akka ulfoon amma agoobara bira darbee akka jaarmaa tokkootiitti soso'aa jechaadha calqaba akka agoobaraatitti irree hoo dhaabbatu sun mataan isaa injifannoo tokko maaliif faffaca'inni kun barbaachisaa miti kan jedhu ilaalchuma san amma dhiibaa jirra karaa keenyanis kan biraa immoo biyya keessattis sochii hin jira garuu caalattu ammas deebi'ee kanan akeekkachiisuu barbaadu wanni qabsoo bilisummaa Oromiyaa hanqatu hoo jiraate tokkummaa qabsaa'otaa kana uumanii saganteeffatanii sossoonan rakkoo keenya furuudha baay'ee laafadha kan jedhu amantee guddaa qabna. Bakki itti nu dhibes sani. Maaliif uummata keenyas rakkisaa jira jaarmaa adda addaati jira jaarmaa adda addaa kana jalatti ati na jalatti hoogganamee yookiin na jalatti ijaaramee jira uummanni keenya immoo kana dhugaatti baay'ee tokko jibbeera. Bakka bakkatti ijaaraman kun tokko ta'anii hoo sosso'an malee bakka dhibbatti isin arguun barbaannu kan jedhan qabu. Amma karaa bara fakkeenya 91 faa hoo fudhanne manguddoonni gaaffiin isaanii kan duraa hunda caalaa kan ture isin anu Oromoo 5-6 beeknu Oromoo tokko ta'anutti koottaadhaan jaarmotaan kuni dhugaatti uummanni keenya baay'ee akeekkate kareessa yeroo dheeraadhaa kaase soo sanitti deebi'uu qabnaadha tokkummaan humnootaa hoomiyyuu caalaa barbaachisaadha. Inumaa unu harkaa tureera sanirratti bobbaanuudha. Soo kanaaf karaa keenyaan tattaaffiin keenya guddaan kana hoon jedhu immoo hamma dandeenyutti hamma dandeettii keenyaatti immoo uummata biyya keessatti ilaalcha akkanaati irratti ijaaruu irratti sochii hamma tokko gochaa jirra siin jechuufan jedhe karaa ala kanaatiinis karaa dippiloomaasiitiinis taanaan haala waan uummata keenya ilaaluu irratti rakkoo uummata keenya ilaaluu irratti iyyachuu rakkoo jiru ibsuu beeksisuu irratti yeroo hunda itti jirra jechuufan jedha. Doktor gaafuma wal fakkaataa kana yeroo namni yoggaa jaarmiyaa keessan dabalattee jaarmaalee Oromoo garii wayita komatan ni dhaga'ama. Maal jedhu hoogganni ala taa'anii biyya alaa kana keessatti qabsoo gaggeessuu hin danda'anii qabsoon dirreerra galuu qabaa jedhu. Hoogganni keessan eessa jira? Dirreerra jira moo amma kan gurmuu qabsaa'otaa moo akkuma namoonni jedhan biyya alaa kanatti irra baay'atu laata? Anillee kan raayyaan jedhu ala hin jiru. Haa ta'u malee ijaarsi keenya biyya sin jira ala sin jira. Ijoo nama irratti kaanee kana ilaaluu dandeenyes nu dhiisii dinni keenyayyuu otoo isaan tokko tahanii akkasii saba Oromoo qabneen teenyu kan jedhudha. Ijaarsi keenya kana sirriitti beekaa ilmaan Oromoo ijaarus qabsoo hidhannoos qabsoo siyaasaas qabsoo dippiloomaasiis qopheessuudhaa hojjechuudhaaf ittuma irra jiras. Ammatti hundeetti ijaarsi keenya kan fudhataa jiru gaaffin saba keenyaa ilmaan Oromoo addaan cicittee addaan dhaabbattee Oromiyaa bilisa baasuu hin dandeessu. Oromiyaa haqa saba Oromoo seequu hin dandeessu. Bilisummaa Oromoo Oromiyaas iddoon gahuu hin dandeessu kan jedhu irratti yaada qorannoon saba keenya bira dhaabbachuun saba keenya bira irraa yaadni isaanii kan jirudha kan ka'e maaliif ilmaan Oromoo yaada tokko kan qaban iddoo tokkotti dhufanii kana goone kan jechuudha. Gaaffin saba Oromoo abbaa biyyummaati. Saba Oromoo akka bira dhaabbatee kana gochuu danda'u gochuudha fi ijaarsonni adda addaa jiran yoo tokko taane kan jedhu irratti kan ijjateedha. Ijaarsi keenya kan hundaa ilaalee hojjetaa jira. Kanas immoo har'as boruus hin dhaabu itti fufa. Tokkooyyuu taanee har'as taanee guddachuudha kanatti gochuudha itti fufaa ijaarsi keenya
kanumarra tures ammas kanumatti itti fufa. Tole fayyaata keessummoota keenya mariin keenya simbirtuu irratti itti fufee jira. Lamaan keessaniyyuu mootummaan Itoophiyaa Oromoo miidhaa jira, Oromiyaa saamaa jiraadha jettani. Mee kana ibsaame qabatamaadhaan maaltu ta'aa jira? Miidhaan Oromoo fi Oromiyaa irra gahaa jira jettan maal gama kamiini? Mee boraa isinirraa kaanu laata? Tole galatoomii odoo gaaffii kana deebiin kennaniin duratti waan hiree hoonaa kennite kan waa'ee hoogganni eessa jira alum kanammoo biyya keessa jira kan jedhu kanan xiqqoo si tuquu barbaada. Maaliif kuni gaaffii uummata waan ta'eef deebi'uudhuma qaba. Jaarmonni har'a faffaca'anii jiran kuni hanga tokko biyya keessa hooggana hin qabu, amma tokkos immoo alaa hin qabu. Garuu akkuma manni keenya gaafatu sanitti hoogganni waalta'aa ta'e kan akka hawwii keenyaa qabsoo kana hoogganeetoo bilisummaadhaan nu gahuu danda'u irra caalansaa biyya keessatti socho'ee jiraatee sosso'ee uummata keenya sochoose qofaadha. Akkuma saboota kamiitu wareegama olaanaa kenne uummannis akka wareegama olaanaa kennu fakkii ta'e qabsoo kana akka fuulduratti furgaafachiisu hawwiin keenya. Sanii fi jaarmonni hundumti kunuu bakka tokkotti deebi'anii qixaa'anii sirnaa'anii tokkoomanii hooggana tokko horannaan gaaffii uummataa kana deebisuun hin danda'ama. Hoogganni biyya keessaas dhalachuu hin danda'a. Beekaa meeqa qabna? Qabsaa'aa meeqa qabna? Keessattuu labatni haaraan dhaloonni har'aa kan qabsoo kana fuudhatee kara fuulduraatti deemsisuu irra jiru kan irratti hirkachuun irra jiru biyya keessa jira malee ala qofaa miti. Kanaaf kan alaa kun dabalataadha sin jechuufan jedha. San gochuudhaaf kan duraagaa wanti fixachuun nurra jiru hojiin keenya kan manaa guddaan humnoota kana tokko godhu. Kana jedhee tanani kan gaaffii uummanni keenya maalinni kan rakkate rakkoo maalirra jira har'a kan jedhu. Rakkoo uummata keenyaa kan har'a hin beekan jenna malee warri nu yeroo baay'ee addunyaa nu beeku warri rakkoo uummata keenyaa hin beeku kan jedhan irree warra han beekan jechuudha. Hammam hammaatee rakkoon isaa ifaadha. Garuu nama humna hin qabne nama gadi bahee humnaa waa agarsiifachuu hin dandeenye namuu irraan fudhatu. Jira hedheetis immoo ragaan ba'uuf santu dhibdee ta'e malee rakkoon uummata keenyaa ifaadha dirree jirti jechuudha. Egaa tuttuquudhaaf tokko karaa mee siyaasatiin haa fudhannu. Har'a mootummaan biyya san bulchu kuni warra kidilayoota yookiin immoo maxxannee ijaarratee biyya keenya keessatti karaa isaaniitiin silaa isaan irra hiree siyaasaa kana uummata keenya irratti murteessanii waa tokko ajajaa isaaniitiin uummanni keenya garboomee bulaa jira jechaadha. Karaa siyaasatiin mirga tokkollee hin qabu uummanni keenya qaba jedhamee haa odeeffamuu filmaan hin godhamaa maalaa jedhan malee inni tan sobaa ta'uusaa waan nama mamsiisu miti jechuufan jedhe tan dura kan ijoodhaa isa uummanni siyaasadhaan of hoggonee hiree isaa murteeffachuu dadhabe waan biraa murteeffachuu hin danda'u. Kan biraa kan diinagdeeti kuni ifaadha. Biyyi keenya hoomuu caalaa har'a saamamaa jirti. Warra nu gorbuumsan qofa odoo hin ta'in gabaa addunyaati irratti irree uummanni keenya qabeenya uummata keenya bahee gurguramaa jiraachuun isaa ifaadha. Lafti uummata keenya irraa buqqisuudhaan warri tujaarri mootummaa har'a biyya bulchuu hin fudhata. Kan isarraa hafe warri kitilayoonni isaanii hin fudhatu. Kan biraa immoo gabaa addunyaa irratti gurgurachaa jiraachuun isaanii ifaadha. Karaa hawaasummaatiin hoo fudhanne irra caalaasaa mee barsuma kana haa fudhannu. Biyya isaanii keessatti ilmaan isaanii akkatti isaan barsiifatan ilaala. Biyya keenyatti immoo hiree akkasitti jira. Ilmaan Oromoo akkasitti baraa jiru jennee hoo fudhanne miti. Sadarkaa hammana hin jedhamne hin beeku. Beekumsa jechuun karaa fuulduraa ilma namaa namni saayinsii fi teknooloojiidhaan fuulduratti hin tarkaanfanne bara kana 21ffaa keessatti duubatti hafuu jechuun isa saniini garbummaa kana qaadhimamee akka turu gochuudhaaf sadarkaan isaan barsiisan sadarkaa olaanaa dhiyaan keenya kan ittiin baruun qabu
amma qubeedhaan barattu jedhuuni kitaabni gahaan hin jiru. Sun hundumtuu wallaalanii odoon ta'in beekaa maaltu nu dhibee duubatti hafaniidhu. Karaa nagaatiin hoo fudhanne sanuma waluma fakkaata. Fakkiidhaaf bakka kanaatitti hin jiraa jedhu. Haa ta'u malee uummanni keenya silaa biyya qabaatee waan hunda harkaa qabaate san hundumaa caalattu akka isa barbaachisutti sadarkaa isa barbaachisuun guuttatee hojjechuu danda'a. Kan ammaa kun garuu kan fakkeessuudhumaaf wanni godhan malee wanni qabatamaa ta'e kan uummata keenya tajaajilu karaa barsumaatiinis haa ta'u karaa nagaatiinis haa ta'u karaa adda addaatiin gahaa miti. Kan biyya ittisuu irratti uummanni keenya dur baroota warra Haayila Sillaasee fi Dargii kan jedhamu irra caalan isaanii harka 180 uummata keenyatu haa hojii isaanii haa hojjetuuf illee qooda keessaa fudhate. Warri har'aa guutuutti 100% keessaa baasanii uummanni keenya waa'ee nagaa waa'ee biyya san tiksama kan jedhu irratti waa tokko waa'is murteessuu hin danda'u mirgas ittiin qabu. So kuni ifaatti kan agarsiisu miidhaa hammana hin jedhamne tokkoffaa uummanni keenya biyya lafa isaatirraa buqqa'aa biyya keessa ari'amaa biyya keessa ari'amee hin argitu baqataan biyya Afrikaa bahaa kana keessatti biyya hiddu galeessa bahaa Middle East kan jedhan kana keessatti ilmaan Oromoota har'a kumaatamaan rakkachaa hin jiran malee warra biraati miti. Kun hundumtuu miidhaa maran keenya sabni keenya takkaa'u akkanatti baqatee biyya namaa keessatti jiraatee hin beeku. Hoo baragaa dura garboomsanii gurguratan warri durii haala kanaan godhan malee kuni takkaa mul'atee kan hin beekne jechaadha. So miidhaan hammana jedhamnetti saba keenya irratti gahaa jira. Kuni ifaadha. Kana hundumaa oduma iyyannu oduma addunyaanis hin beeku addunyaan nu hin beeku waan keenya hin beeku wanni addunyaan nu beekuu dadhabeef nu qixaa'ofnee ijaaramnee fedhii uummata keenyaa kana tinnisuudhaan tiksuudhaan fedhiin uummata keenyaa kana inni sirriitti himachuu akka tokkotti dhibba taanee balbala dhibba rukuchuu odoon ta'in tokko taanee balbala manneen mootummaa addunyaarra jiruu kana silaa rukunne sagalee tokko taane namuu gurra nuu kenna gurra kan nu dhoowwataniif kan nu wallaalaniif kanaaf jechuudhaaf miidhaan uumma saba keenyaa ifaadha jechuufan jedhee. Xinnoo dabalatan qabaa har'a biyyi keenya kan keessa jiru Oromiyaan akka jirutti mana hidhaa bal'aadha kan keessa ba'ee kan keessa galee deemamuudha. Warri mana hidhaa keessa jiranii mana du'aa keessa jiru. Dukkana keessa boolla keessatti warra hidhamanii jirudha. Oromiyaa har'a yoo fuunee ilaallee ilmaan Oromoo akkuma Raayyaan jedhetti har'a buqqa'amee gabaa addunyaa irratti kaampaanii dureessota irratti immoo biyya saboota isaaniitii fi nyaataaf jireenya isaanii eeganii dachee Oromaa bitatanii warra jiraatan saba isaanii eeguudhaaf saba keenya yoo rakkateeyyuu mootummaan wayyaanee kan gurgurattee saba keenya inni gootu kana isaan saba isaanii ilaalaniif kan godhu sabni keenya garuu kan dachee isaa irraa buqqa'e iddoon buqqa'e iddoon dhaqe hin beekamu. Dacheen isaa addunyaatti gurguramte warra qabduudhaatti gurguramte. Kana malee ilmaan Oromoo Oromummaa yoo fuunee ilaallu jinoosaayidii irratti deemaa jira. Maal yoo jettani durba Oromoo gabaa Arabaatti dhaabanii gurgurataa jiru. Kuni jechuun durba Oromoo baadiyyaa keessaa magaala keessaa funaananii durba Oromoo duwwaadha mataatti shaashiidhanii biyya Middle East jedhamutti gurguramaa kan jiru. Miliyoonii walakkaadha kan caalu. Dargaggoon Oromoo immoo ibidda isaanii jalatti haqa saba isaaniitiif kan dhaabbatan mana hidhaatti nam'anii naa dhumanii dubartiin dargaggoon dargaggeessoo hin jiraanne sanyiin iccitaa sanyii Oromoo kutaa jirti. Tokko kana. Kanatti aansee immoo saboota naannoo Oromiyaatiin akka sabaatti jiraatan hidhachiisee saba Oromoo baay'ina isaarraa ficcisiisaa ajjeechisaa jiru. Fakkeenyaaf fuunee ilaalle nama karaa bahaatiin karaa lixaatiin karaa dhidhimaatiin hidhachiisanii saboota kana sa'aa 24 saba Oromoo akka dachee isaarraa buqqisanii saboonni kun dachee Oromiyaa fudhataa jiru. Tokkoffaa saba Oromoo xiqqeessu lammaffaa Oromiyaa xiqqeessu. Kuni gara fuulduraatti deemu
saba Oromoo jireenyuma saba Oromootu himmamsiisa. Kanaaf kanannaa kan ilaalu ilmi Oromoo ta'ee dhalatte intalli Oromoo baatee dhalatte kana ilaaluu dadhabdee har'a biyya alaatti taajjabduu taatee taa'uun baay'ee nutti dhagahama. Nutis itti gaafatamna, isaan itti gaafatama. Qabsoowwan ijaartota keessa duwwaatti dhaabbatanii amma danda'amnu isaanii kennan duwwaa otoo hin ta'in saboonni kunis bira dhaabbatanii akka itti fudhatan gaafataadha. Kana taajjabduu ta'uu hin dandeenye. Kuneeffataan biyya Oromiyaa gadhiisee deemutu irra jira. Garuu kuneeffataan har'a Oromoo qabatee jiru kuni saba qalbiin irraa deemuu miti. Irratti qophaa'ee, irratti of ijaaree akka sabni Oromoo qabeenya isaarraa fakkeenyaaf naannoo jiddu galeessaa keessatti yoo fuunee ilaallu naannoo Shaggaritti dachee Oromiyaa gurguramtu sanallee ilmi Oromoo ta'ee dhalate sanyii isaa naannoo sanaa bitachuu lafa tokko fudhachuu hin danda'u. Maaliifiin kana duguuganii saba Oromoo handhuura Oromiyaa keessaa naannoo Finfinnee keessaa balleessuu irra jiru. Kana duwwaa otoo hin ta'in Oromiyaa bal'aatti yoo fuunee ilaallu Oromiyaa bal'aan mana hidhaati. Mana hidhaa namni keessa deema malee innaa fe'an qabanii, innaa fe'an ajjeesanii, innaa fe'an dacheesaa saamanii, innaa fe'an qabeenya isaa saaman. Waan ta'eef kanan egaa amma ijaarsota amma jiran kanaan itti yennaatti godhu boru har'a otoo hin jedhin tokkummaa isaanii qajeelfatanii fedha saba Oromoo guutuu irra jedhee sanaan ammaaf kanumarratti godhaama. Gerar inaan jedhu ta'aa ijoollee gerar inaan jedhu maal abbaa koo geraraan anoo yaada yeelala gurree koo gurraatti koo ishee koo taanaa softee waan bal'aa jabaa jette ishee koo daanaan loftee waan maqaa jabaa jette mukatti muree kottoodha garaa baadde. Lagatti bultee mulee ganaa sabbataa nyaadde. Ni ijoollee oo yengaraare maal qabaa leessaa kooti mudaa qaba. Korbeettiin tukin malee ijoollee yengaraare maal qabaa shulkutiin beelii wayyaa gammuudii itti hidhatanii. Yang gari hoya kan dubbitti matanii kan garaatti matanii. Ijoollee oo geerari jedhu jedhinaan jettanire jennaan waan jettanire jettuun hunduma jetti ijoollee jettee jaalluma jetti harreen harruma garuu kan barbaattu jaallata. Nitu magaru nirti sortu jallata. Ijoollee oo wajaan wachuu gurreeda gaaffichi laattiin dhabu gaddeebitu baawwarraa galgalli dubbiin dhabu. Gurree beektanaan jettee ijoollee maal baawwaan laadhaa gurree gaaffisaa akka saalanii biftisaa akka saawwanii. Dhaggeeffattoota keenya kan irraaf jenne mara raawwannee jirra. Torbee qophiilee biraatiin hanga walitti deebinu nagayaa fi gammachuu keessa akka turtan kan hawwinu Dassuu Duulaa Gammadaa Baroodaa fi Ilillee Bilisummaati. Wallee marroo qabdi marrootee gaddu yoo marrootee diddee jirma kee beekadhu. Somebody, which dance.
sambaleta wajitan sambaleta oromtete eimane dorbalayo normameta hotulei sibareta sambaleta sambaleta wajitan sambaleta wajitan sambaleta